Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu Grade 12 Mathematicsii Unit 4 Introduction to Linear Programming kan jedhu paartii 1 isaa guyyaa har'aa kana kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana yookiin chaaptarii kana immoo paartii gurguddaa afuritti qoonnee kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu paartii 1 isaati. Unit contentii chaaptarii kanarraa kaanee kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. 4.1 irratti graphical solution of linear inequality kan jedhu wajjin ilaalla. 4.2 irratti maximum and minimum value kan jedhu wajjin ilaalla. 4.3 irratti application isaa wajjin ilaalla. Xumura irratti samariidhaa fi exercise akkasumas qormaata biyyoolessaa bakka tokkotti walitti daballee chaaptarii kana kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Har'a kan nuti irraa kaanu introduction irraa yeroo kaanu maal jedha? Linear programming is a mathematical method used to optimize or maximize or minimize a linear objective function subject to a set of linear equality and inequality constraint. Linear programming jechuun tooftaan hojjettiin linear objective function tokko optimize goonudha. Optimize jechuun maal jechuudha? Maximize yookiin minimize jechuudha. Linear objective function kun immoo maal irratti kan hundaa'udha? Linear equality akkasumas inequality constraint irratti kan hundaa'udha jechuudha. Warreen kanatti fayyadamneetu linear objective function keenya tokko maal gochuu dandeenya? Increase yookiin decrease gochuu dandeenya jechuudha. Amma asitti kitaaba keessan irraa akkasitiin jira z is equals to 3x plus 4y dhaan jira. Kuni maal jedhama? Linear objective function jedhama. Linear objective function kun egaa maal ta'a? Optimize ta'a yookiin minimize ta'a jechuudha. Maalitti fayyadamneeti kan nuti akka goonu immoo linear equality akkasumas inequality constraint itti fayyadamnee linear objective function keenya tokkoon minimize goona tokkoon immoo maximize goona jechuudha. Tooftaan nuti ittiin minimize yookiin maximize goonu kun immoo maal jedhama? Linear programming jennee waamna jechuudha. Amma gaastii jecha haaraa kan taate inequality constraint dha. Inequality constraint akkuma maqaa isaa raawwachuu dandeessanii kan maal of keessaa qabudha? Inequality kan of keessaa qabu jechuudha. Inequality gaafa jennu yookiin inequality constraint gaafa jennu fakkeenyaa fi 5x plus 3y less than or equal to 3 yoon jedhee akkasumas 2x plus 6y greater than or equal to 5 yoon jedhee warreen kun hundumti isaanii maalidha? Inequality constraint dha jechuudha. Asitti constraint jecha jedhamtu maaliif fayyadamnee daangaa wanta tokko agarsiisti. Kana jechuun 5x plus 3y less than or equal to 3 dha. Kana jechuun edaamni 5x 3y yoo baay'ate 3 ta'a. Kanaa achitti 3 gadidha jechuudha. Kanaaf daangaa qaba jechuudha. Akkasumas 2x plus 6y greater than or equal to 5 jedhe. Kana jechuun edaamni lakkoofsa kana lammanii yoo baay'ate 5 ta'a. Yoo xiqqaate 5 ta'a. Kanaa achitti greater than 5 ta'a jechuudha. Kanaafi isa kanaan maal jenna? Inequality constraint jenna. Isa kanaan linear objective jenna. Gatii x fi gatii y asirraa argannu immoo fuunee linear objective function kana keessa jenne buufnee tooftaa kanaan immoo tooftaa nuti gatii x asirraa fuunee keessa buusnu kanaan immoo linear programming jennee waamna jechuudha. Erga linear programming akkasitiin ibsinee application linear programming kun immoo maalodha kan jedhutti yeroo dabarru application of the unit as a career in mathematics software engineering tokkoffaa irratti applicationiin linear programming yookiin programming kan nuti barannuu fi barattoota software engineering baratanii fi linear programming iddoo guddaa kan qabudha. Sababiin isaa a software engineer creators, writers, developers, interpreters different computer programs. Sababiin isaa software engineering creatii godhu, writii godhu, developii godhu akkasumas interpretii godhu jechuudha. Maaloo programmii kompiitara tokko jechuudha. Software engineers use mathematics to write a program and they solve various computing problems. Software engineering mathematics fayyadamu yookiin herrega fayyadamanii programmii tokkoon barreessu akkasumas various computing problemii solving godhu jechuudha. If you are interested in a career in software engineering, therefore you should study this mathematical subject. Yoo ati fedha software engineering irratti study gochuu yookiin achirratti qorachuu barbaadde ta'e
Subjectii maatimaatiksii kanneen akka aljebiraa, linear programming, statistiksii fi akkasumas kaalkuleesii beekuu qabda jechuudha. Itti fufnee har'a kan nuti wajjin ilaallu graphical solution of system of linear inequality kan jedhu wajjin ilaalla. Asirratti yookiin mata duree kana jalatti bal'inaan kan nuti wajjin ilaallu inequality kan jettudha jechuudha. Inequality'n kitaaba keessan irraa haala kanaan define godhee jira. In mathematics, a relationship between two expressions or values that are not equal to each other is called inequality. Asumarraa yookaan maqaa isaarraa inequality kan jettu kuni yoo inni kana bukkeetii balleessitanii maal ta'a? Equality ta'a. Equality jechuun wanti tokko walqixa ta'uusaa Aadhaaf B'n walqixa ta'uusaa agarsiisa. Kana jechuun gatiin A 2 yennaa ta'e gatiin B's meeqa ta'uu qaba jechuudha? 2 ta'uu qaba jechuudha. Inequality'n kun immoo gaafa negatiiviin kun itti dabalamtu maal nutti agarsiisa inni immoo inni isheen kun gaafa itti dabalamtu wanta walqixxee hin taane tokko nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf inequality jechuun immoo wanta Aadhaaf B'n walqixxee hin taane yookiin bakka B kan jiruu fi bakka A kana kan jiru akka inni walqixxee hin taane kan nutti agarsiisudha jechuudha. Inequality'n kun immoo saayinoota garaagaraa jira. Leezzaaniin jira, greater zaaniin jira, haala kanaan bakka buufna. Leezzaan or equal to jira, haala kanaan bakka buufna. Greater zaan or equal to jira, haala kanaan bakka buufna. Kana hunduma isaaniitiin maal jenna? Simboolii inequality jennee waamna jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf A less than B yoon jedhee A'n irra xiqqaa B'tiin jechaa jira jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf 2 less than 3 yennan jedhee 2 irra xiqqaa 3tiin jechaa jira jechuudha. Akkasumas fakkeenyaaf immoo A greater than B yoon jedhee maaliin jechaa jira? 3 irra guddaa 2tiin jechaa jira jechuudha. Akkasuma less than or equal to kan nuti jennu immoo A less than or equal to yoon jedhe equal to B yoon jedhe immoo A'dhaa fi B'n walqixxee ta'uu danda'u. Kanaa achitti immoo A'n irra xiqqaa B'tiin jechaa jira. Akkasumas A greater than or equal to B yoon jedhe immoo A fi B'n bakka ta'etti walqixa ta'uu. Kanaa achitti immoo A'n eenyuun hin caalaa? B'n caalaa jechaa jira. Warreen kanatti fayyadamnee inequality ibsuu dandeenya jechuudha. Itti fufnee solving linear equation kan jedhu wajjin ilaalla. Linear equation tokko akkamittiin solving goona kan jedhu. Kitaaba keessan irraa seerota gurguddoo lama jira. Isaaniin tokko tokko wajjin ilaalla jechuudha. Rule number 1 irratti equal number may be added to or subtracted from both sides of an equation. Both sides kan nuti jennu kana fakkeenyaa yoo wajjin ilaalle gaariidha. Fakkeenyaaf 3x plus 4 equal to 7 jennan jedhee 3x plus 4 equal to 7 yoon jedhee linear equation kana solvii gochuudhaaf ruulii jalqabaa irratti maal godhaa? Gama lammansaa irratti vaariyaabilii kana qobaatti hambisuudhaaf gara lammansaatti lakkoofsa itti da'u yookiin lakkoofsa irraa hir'isuu nan danda'a. 4 kun yoo maal ta'e asii bada jedhee yaada jechuudha. 4 kun yoon gara kanarraa 4 hir'ise 4 3 kana bukkee yookiin 3x kana bukkeetiin bada jechuudha. Kanaaf 3x plus 4 minus 4 is equals to 7 minus 4. Gaafa hir'isu immoo gama lammansaa irraan hir'isa jechuudha. 3x kun lama waliin baddii kana booddee is equals to 3 ta'a jechuudha. Kuni ruulii jalqabaati jechuudha. Yoommoo akkas ta'e 3x plus yookiin 3x minus etu ta'eeti iddoo kana minus 4 etu ta'eeti is equal to 7 dha jenna ta'ee maalin godhaa 3x minus 4 plus 4 is equal to 7 plus 4 jedha. Sababiin akkas godhuufi 4 kana asii balleessuuf vaariyaabilii kana maal gochuudhaafi qobaatti hambifachuuf jechuudha. Kana booddee 3x is equals to 11 jedha. Haala kanaanii barbaade jechuudha. Rule number 2 irratti immoo both sides of an equation may be multiplied or divided by the same non-zero number. Saayidoota lamman isaanii irratti saayidii kanaa fi saayidii kana irratti immoo lakkoofsa wal fakkaataadhaan baay'isuu dandeenya yookiin lakkoofsa wal fakkaataadhaaf hiruu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 3x is equal to 3 yoon jedhee gama lamman isaa 3 yoon hiree asiinis 3 yoon hiree gatii x kootii is equal to 1 argadha jechuudha. Akkasumas immoo 3x is equal to 3 kan jedhu kana 1 over 3 dhaan yoon baay'isee asiinis 1 over 3 dhaan yoon baay'isee gatii x kootii 1 argadha jechuudha. Lakkoofsa wal fakkaataadhaan gama lamman isaanii baay'isuu yookiin lakkoofsa wal fakkaataadhaan gama lamman isaaniitiif hiruudhaan gatii x keenya argachuu dandeenya jechuudha. Gatii x keenya argachuu dandeenya.
isa kana bukkees yoo dhuftanii isa kana yoo solvii gootanii 3x is equals to 11 dha. Asiinis 1 over 3 dhaan asiinis 1 over 3 dha yoo baay'istanii maal ta'a kuni x is equals to 11 over 3 ta'a. Kana jechuudha. Yookiin immoo 3x is equals to 11 kan jedhu kana gama lammasaa 3f asiinis 3f jennee jirtanii gadi x keessanii 11 over 3 argattu jechuudha. Haala kanaanii ruulii number 2 qabachuu dandeessu jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu solving linear inequality kan nuti amma wajjin ilaalaa turre equation dha yookiin kan wal qixa ta'edha. Amma immoo kan wal qixa hin taane wajjin ilaala jechuudha. Rule number 1 irratti equal number may be added to or subtracted from both sides of an inequality without affecting the sign of inequality. Rule number 1 irratti equal number'ini akkuma isaa gubbaatti wajjin ilaalle jechuudha. Itti da'amu yookiin irraa argachuu danda'u. Kunis both side'itti lakkoofsa wal fakkaataadha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf amma inni fudhannee 3x plus 4 less than or equal to 7 yoon jedhee 3x plus 4 minus 4 less than or equal to 7 minus 4 kun kanaan badaa 3x less than or equal to 3 haala kanaan lakkoofsicha maal gochuu danda'a? Qobaatti hambisuu danda'a jechuudha. Gama lamman isaarraa itti da'us irraa hir'isuu danda'a. Rule number 2 irratti garuu adda addummaa qaba. Both sides of an inequality can be multiplied or divided by the same positive number. Both sides isaanii maaliin baay'achuu danda'a? Akkuma isa kanaa maaliin baay'achuu danda'a? Lakkoofsa wal fakkaataadhaan multiplied ta'uu danda'a yookiin divided ta'uu danda'a. Garuu dirqama maal ta'uu qaba? Positive number ta'uu qaba. Positive number'iin ta'uu ta'ennaanii mallattoon saayiniin keenya yookiin inequality saayiniin keenya kuni hin jijjiiramti jechuudha. Kana jechuun 3x less than or equal to 3 dha. Gama lammansaa sadiif yooniree asiinis sadiif yooniree 3c asiin badii x greater than less than or equal to 1 ta'a jechuudha. Kuni sababiin positiiviidhaaf hiree fi cheenjiin saayiniin qabaatu jechuudha. Garuu amma fakkeenyaaf minus 3x less than or equal to 3 ta'eeti yoon kana lakkoofsa negatiiviitii biree asiinis lakkoofsa negatiiviitii biree maal ta'a kuni x greater than or equal to minus 1 ta'a jechuudha. Maal ta'a? Saayiniin isaa hin jijjiirama jechuudha. Sila yoo akkas ture gara kanatti deebi'a. Sila less than or equal to yoo ture greater than or equal to ta'a. Akkasumas immoo yoo greater than ture less than ta'a. Yoo greater than or equal to ture less than or equal to tti jijjiirama jechuudha. Haala kanaan qabachuutu isinirra jiraata. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu intervaalii kan jedhudha. Intervaaliin kun kitaaba keessa irra hin jiru garuu gabaabsinee yaada isaa tokko tokko wajjin ilaallu. Intervaalicha keessatti a, b jira. A, b kun immoo akkuma argaa jirtanii maalidha? Closed dha jechuudha. Gama lamman isaatiin closed ta'ee jira. Asiinis closed jira. Asiinis closed jira jechuudha. Kanaafi kana immoo beekuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf egaa kana bifa kanaan gaafa ibsinu inequality formiitiin gaafa ibsinu A'n keessatti argama, B'n keessatti argama. Closed intervalii keessa jiraate jennaani asii A'n keessa jira jechuudha. Akkasumas B'n keessatti argama jechuudha. Kanaaf akkamittiin barreessina? A less than or equal to x, x less than or equal to b jenna jechuudha. Kuni gara fuulduraatti kan deemu agarsiisa. Kun immoo lakkoofsa xiqqoo nutti agarsiisa yookiin less than nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf kanas number line irratti akkasiin agarsiisuu dandeenya. Number line irratti akkasiin agarsiisuu dandeenya. Iddoon kun x yenna ta'ee yookiin iddoon kun a yenna ta'ee iddoon kun b dha yenna ta'ee x'ini a dhaa fi a dhaa oli. Kana jechuun a irraa ka'ee gara kanatti deema jechuudha. Akkasumas b dhaa fi b dhaa gadi. B irraa ka'ee immoo gara kanatti deema jechuudha. Kanaaf solution seetiin keenya bakka isaanitti intersectii wal godhan kana taati jechuudha. Solution seetiin keenya bakka isaanitti intersectii wal godhan kana taati jechuudha. Asitti immoo maal keenya hin gurraachessina. Asiinis maal goona hin gurraachessina jechuudha. Sababiin isaa A dhaaf B'n keessatti argamu sababii ta'eef jechuudha. B bukkee yookiin isa lammaffaarra gaafa dhufnu A closed interval koomaa B dha. Kana jechuun A'n keessatti argama, B'n immoo keessatti hin argamu jechuudha.
kanas immoo bifa inequalitytiin gaafa ibsinu a less than or equal to x less than b jenna jechuudha. Asii mallattoon wal qixaan jirtu jechuudha. Sababiin isaa open interval isaa ta'eef. Kanas number line irratti gaafa mul'isnu akkasitti mul'isna. Asii a jennatee iddoon kun b dha jennatee x'n keenya b dhaa fi b'tuun dabalatiin b dhaa gadi, x'n keenya a dabalatee a dhaa olii jechuudha. Kana booddee asittiin gurraachessinaa, asitti immoo maal keenya hoolii keenya jechuudha. Hoolii sababii nuti keenyuuf b'n keessa hin jirtu kan jedhu agarsiisuuf jechuudha. Itti fufnee isa kana yoo ilaalle a koomaa asiin openidha, asiin immoo closedidha. Kana jechuun a'n keessatti hin argamu, b'n immoo keessatti argama jechuudha. Kanas yeroo inequality formiidhaan barreessinu a less than x less than or equal to b jenna jechuudha. Kana jechuun x'n wal qixxee b ta'uu danda'a, akkasumas b dhaa gadi, x'n immoo a utuu hin dabalatiin a dhaa olii jechaa jirra jechuudha. Kanaaf lakkoofsa irratti yookiin number line irratti gaafa mul'isnu iddoon kun a yoo ta'e iddoon kun b dha jenna ta'ee asii a maal goona hoolii goona, asii b irratti immoo hin gurraachessina jechuudha. Kanaaf a utuu hin dabalatiin a dhaa olii, b fi b dhaa gadi jechuudha. Gatii x keenya as keessatti kan argamu solution seetii keenya jechuudha. Intersection point isaa irratti solution seetii keenya nu ta'a. Itti fufnee yoo lamman isaa immoo openii ta'anii open interval yoo ta'e maal jennaa a less than x less than b jennee barreessina. Kanas number line irratti gaafa mul'isnu lamman isaa maal goona jechuudha. Kun a dha jenna ta'e kun b dha jenna ta'e iddoo kana hoolii jira, asiis hoolii jira. A dhaa fi a tuun dabalatiin a dhaa olii, akkasumas b tuun dabalatiin b dhaa gadi jechuudha. Kanaaf isittii kana gidduu ta'a jechuudha solution seetiin keenya. Inni kan biraanii a comma positive infinity. Kana jechuun immoo a of keessatti qabatee a irraa ka'ee gara positive infinitytti deema. Kanas inequality formiidhaan gaafa ibsinu a greater than less than or equal to x jenna. Kanas number line irratti gaafa mul'isnu maal jennaa iddoon kun a dha jenna ta'ee a dabalatee iddoo kana maal goona hin gurraachessina jechuudha. Iddoo kana hin gurraachessina then a dabalatee a dhaa olii jechuudha. Inni kun immoo a dabalatu gara positive infinitytti deema jechuudha. Kun immoo iddootti kanatu hoolii keenya jechuudha. Inni kan biraan a comma open interval negative infinity dha. Inni kun immoo akkam jechuudha. A kanarraa ka'ee open intervalii ta'ee gara negativetti deema jechuudha. Asiin negative infinity dha. Iddoon kun immoo positive infinity dha jechuudha. Inni kan biraanii inni xumuraa asiin negative infinity, asiin immoo closed intervalidha. Kana jechuun a of keessatti qabata gara negative infinitytti deema jechuudha. Kuni a dha jenna ta'e iddoo kana gurraachessinaa, sababiin isaa closed intervalii sababii ta'eefi gara kanatti deema jechuudha. Haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kuni intervaalota warreen jiranidha. Warreen kana sirriitti qabannee jennaan example hojjennu keessatti nu barbaachisa jechuudha. Example 1 itti fufnee wajjin ilaallu maal jedha? Solve 7x plus 3 less than 5x plus 9 and then show the graph of the solution on a number line. Kan inni kenne maalidha? 7x plus 3 less than 5x plus 9. Then maal goona kana steepii sila wajjin ilaalle maal goona 7x plus 3 minus 3 less than 5x plus 9 minus 3. Then minus 3 nasiin baddi 7x less than 5x plus 6. 7x minus 5x less than 5x minus 5x plus 6. Maalan godhee asii lakkoofsa 7x qobaatti hambisuudhaa fi 3 asii hir'ise gama lachanuu irraa jechuudha. Kana booddee asii immoo 6 kana qobaatti hambisuudhaa fi 5x gama lamman isaanii irraa hir'ise jechuudha. Kana booddee kun asiin badaa kuni 2x ta'a less than 6 ta'a jechuudha. Kana booddee gama lamman isaatii fidee x koo less than 3 argadhe jechuudha. X less than 3 ergan argadhe number line irratti mul'isuuf immoo maalan godhaa? Iddoottiin kuni lakkoofsa 3, iddoon kun lakkoofsa 3 jenna ta'ee x less than 3 jechaara. Kana jechuun 3 dabalatu. Kanaaf iddoo kana maalan godha? Hooliin godha jechuudha. Gara kanatti deemaa jechuudha. Kanaaf negative infinity.
solution seetii isaa gaafa barreessinu kana maal jennaa negative infinity open interval koomaa 3 jennaa asiinis maal ta'a open interval sababiin isaa sadii irratti maal hin ta'u yookiin sadii of keessatti sababiin qabanneef atuu asii equalii qabaateetii maal ta'a ture kuni closed interval ta'a ture garuu asii sababii mallattoo wal qixaa kanan qabaannee fi open interval ta'a akkasumas asii immoo hoolii qabaata jechuudha. Example 2 irratti immoo solve the following problem and then show the graph of the solution on a number line. Gaaffii kana nu kennee gaafficha barreeffannu 2x minus 3 less than 1 4x minus 1 greater than or equal to 1. Tokko tokkoon gaafa solvii goonu isa jalqabaa kanarraa gaafa kaanu 2x minus 3 plus 3 less than 1 plus 3 kana booddee 2x kun lama waliin baddii less than 4 over 2 x'n koo maal ta'a less than 2 ta'a jechuudha tokko argadheera isa kana immoo gaafa dhufeesti solvii godhu 4x minus 1 plus 1 greater than 1 plus 1 kana booddee kun asiin baddii 4x greater than or equal to 2 asii over 4 kana booddee x'n koo maal ta'a greater than or equal to 1 over 2 ta'a jechuudha asii kanan argadhe asii immoo kanan argadhe jara kana number line irratti mul'isnu number line irratti mul'isuuf immoo maal goona iddoon kun 2 dha jenna ta'e akkas siqee iddoon kun immoo 1 over 2 dha jenna ta'e asii 2 keessatti hin argamtu kana jechuun mallattoo kwaalii asii sababii hin qabnee fi hoolii goonaa jechuudha iddoo kana asirratti hoolii goona x'n immoo less than 2 dha less than jechuun immoo gara kanatti kaasna jechuudha akkasuma as immoo yoo dhufne x greater than or equal to jechaadha kanaaf iddootiin kun gurraachofti jechuudha yookiin 1 over 2 solutionii keenya keessatti hin argamti jechuudha kanaaf asii kaanee gara kanatti kaasna jechuudha sababiin isaa x'n greater than wanta jechaa jiru kun positive infinity dha akkuma isin kaasiin kun immoo negative infinity dha jechuudha kanaaf immoo solution seetii keenya gaafa barreessinu haala kanaan barreessina solution seetiin keenya bakka isaanitti intersectii wal godhan jenneerra iddootti kanatti maal wal godhu intersectii wal godhu kanaaf 1 over 2 2 open interval goona jechuudha itti fufnee example 3 wajjin ilaallu example 3 maal jedha solve 3x minus 5 over 2 greater than or equal to x plus 1 over 4 minus 2 and show the graph of the solution on a number line tolee gaafichi akkas jedha 3x minus 5 over 2 greater than or equal to x plus 1 over 4 iseen kun over 4 dha minus 2 tu bukkee jira kana booddee lakkoofsa 4 kana yookiin lakkoofsa fractionii jiru kana bukkeedhaa balleessuuf gama lamman isaanii meeqaan baay'isnu 1 over yookiin 4 dhaan baay'isnu gama lamman isaanii asiinis 4 dhaan baay'isnu afur lamaan gaafa cabu lama ta'a lama immoo gaafa lamaan cabdu tokko taati kana booddee 2 kana immoo 3x dhaa fi 5 dhaan gaafa baay'isnu 6x minus 10 ta'a greater than or equal to akkasuma 4 kun 4 kanaan badaa asitti kanaafuu x plus 1 dha 4 kuni kanan baay'isni deebitee isa kanas hin baay'isni jechuudha kana booddee meeqa ta'a minus 8 ta'a 6x minus 10 plus 10 greater than or equal to x plus 1 minus 8 plus 10 asirraa kun lama waliin baddii 6x greater than or equal to kana gaafa walitti daanu x plus 3 ta'a kana booddee asii 3 kana qobaatti hambisuudhaa fi 6x minus x greater than or equal to x minus x plus 3 kana booddee kun 5x ta'a greater than or equal to kun hin badaa 3 ta'a jechuudha over 5 yoon godhe gatiin x kootii meeqa ta'a x greater than or equal to 3 over 5 hin argadha kana booddee number line irratti gaafa mul'isu kun number line dha kuni 3 over 5 jenna ta'e iddootti kana jira jenna ta'e asii mallattoon equalii jala wanta jirtuu fi 3 over 5 maal ta'a keessatti argama kanaaf iddootti kana maal godha nan gurraachessa jechuudha maal jedhamoo x greater than or equal to 3 over 5 jedha greater than sababii jedhuu fi asii ka'ee gara positiiviitti deemsisa jechuudha
kanas solutionii koo gaafan barreessu solution seetii koo jechuudha. Closed interval 3/5 comma positive infinity godheeni barreessa jechuudha. Haala kanaan nan barreessa. Kuni itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu word problem of linear inequality kan jedhu wajjin itti fufnee ilaalla. Kitaaba keessan irraa word problem linear inequality tokko akkamittiin akka solve godhanii steepii gurguddaa sadiinoo kaa'ee jira. Isaaniin tokko tokko kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Maal jedha steepii tokkoffaanii? Steepii tokkoffaanii understand the problem. Inni jalqabaa word problem kan linear inequality tokko solve gochuudhaa fi gaaficha mataa isaa maal gochuudha hubachuudha jechuudha. Lammaffaa irratti set up the problem. Lammaffaa irratti immoo set up the model. Ifama modelii isaa maal gochuudha set up gochuudha. Kana jechuun modelii wanta sanaa word problemiidhaan kan jiru bifa maalitti barreessuudha? Mathematical formiitiin barreessuudha. Isa mathematical formiitiin barreessinee steepii sadaffaa irratti maal gochuudha? Solving the problem. Isa maal gochuudha? Solve gochuudha jechuudha. Mathematicaliidhaan barreessineerra. Kana booddee isa mathematical formiidhaan barreessine sana immoo akkaataa amma wajjin ilaalaa turreetti solve gochuudha jechuudha. Exampleidhaan tokko tokkoon wajjiniin kan ilaallu ta'a. Example 1 irraa kan a student has bill 120 and they wants to buy some exercise books and pens. The cost of the one exercise book is bill 20 and that of a pen is bill 10. Write the mathematical expression. Maal nu gaafate? Mathematical expression barreessinu jechuudha. Maal nu jechaa jira? Gaafa jalqabaa kaanee step 1 irraa kaanee gaafa hubannu barataan tokko tootaalii birrii 220 qaba. Maal bitachuu barbaade? Pennaadhaa fi daftarii bitachuu barbaade. Pennaan daftarii tokko immoo birrii 20dha. Akkasumas ifama gatiin pennaa tokko gatiin daftarii tokko birrii 20dha. Gatiin pennaa tokko immoo birrii 10dha. Baratichi birrii 220 qaba. Kan inni bitachuu barbaade tokkoffaa booksiidha. Akkasumas peensiidha jechuudha. Gatiin pennaa tokko birrii 20dha. Gatiin daftarii tokko birrii 20dha. Gatiin pennaa tokko immoo birrii 10dha. Kanaaftuu maal barbaade nuun jedhee mathematical expression isaa barbaade nuun jedhe. Amma barataan tokko birrii 220 qaba gaafa jennu pennaa daftarii sadii fi akkasumas pennaa lama inni bitatee birrii meeqa baasa? Birrii meeqa baasa? 3 baayisuu 20 eda'uu 2 baayisuu 10 meeqa taakuu walitti birrii 60dha, birrii 20dha, birrii 80 baasa. Ammayyuu birrii 80 birrii inni qabu gadi jechuudha. Birrii 220 gadi. Kanaa ol bitachuu danda'a jechuudha. Amma immoo daftarii afurii fi maal bitatu? Pennaa 2 bitatu. Meeqa ta'a kuni? 80 eda'uu 20 wal qixa 100ti. Ammayyuu birrii meeqatu irraa hafa? Birrii 20 irraa hafa. Amma immoo daftarii 5 fi pennaa meeqa bitatu? Pennaa 2 bitatu. Eda'uu 2 baayisuu 10 meeqa ta'a kun immoo birrii 120 saafii ta'a jechuudha. Amma barataan kuni amma birrii 120tti bitachuu danda'a. Birrii 120 ol dabarsee garuu bitachuu hin danda'u. Birrii 120 ol bitachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafi akkasittiin solvii goona. Barataan kuni gatiin guddaan inni baasuu danda'u birrii 120. Kanaaf less than or equal to 120 jenna. Gatiin daftarii tokko birrii meeqadha? Birrii 20dha. Daftarii inni bitachuu barbaade immoo hin beeknu sababii ta'eef eksiidhaan bakka buufnu. Akkasuma gatiin pennaa tokko birrii 10dha. Daftarii pennaa inni bitachuu barbaadus yookiin hammasaa hin beeknu sababii ta'eef waa'ee jennu jechuudha. Kanaaf mathematical expressioniin keenya 20x plus 10y less than or equal to 120 ta'a jechuudha. Kana jechuun yoo bakka buustan amma fakkeenyaaf amma kana sitti hojjechaa turre daftarii 5 fi pennaa 2 yenna bitate less than or equal to 100 ta'a jechuudha. Kana jechuun 120 ta'a. 120 irra xiqqaa yookiin ol qixxee 120 jechuudha. Amma kanaatti bitachuu danda'a. Kanaa ol dabarsee garuu maal gochuu hin danda'u? Bitachuu hin danda'u jechuudha.
Kanaaf mathematical expression isa haala kanaan barreeffama jechuudha. Example 2 a taxi charges a flat rate of birr 1.75 plus an additional birr 0.75 per kilometer. If Salam has at most birr 10 to spend on the car ride, how far could she travel? Namni tokko eerraa ka'eetu amma biitti deemuu barbaada. Gatii dhaabbataanii eerraa ka'ee biitti isa geessu birrii 1.75. Namnichi kun garuu biirraa keessa deemsatti fufuu barbaada. Garuu kiiloomeetira tokko akka deemeenii addiishinaali birrii meeqa kaffala? 0.75 kaffala. Ammasitti yoo deeme kiiloomeetira tokko inni ta'e kiiloomeetira tokko irratti birrii 0.75 kaffala jechuudha. Kanaafi namichi kun immoo yookaan Salaami kan deemaa jiru. Salaam immoo tootaalii birrii isheen baasuu barbaaddu birrii 10dha. Kan isheenii of harkaa qabdu jechuudha. Kanaafi ammam deemuu dandeessi? Kiiloomeetira meeqa deemuu dandeessi hin jedhu. Inni dheeraa kaatee amma biitti deemtu birrii 1.75 jira. Akkuma jirutti jira jechuudha. Addiishinaali kan isheen deemuu barbaaddu garuu kiiloomeetira tokko irratti birrii 0.75 birrii kaffalti. 0.75 birrii kaffalti kiiloomeetira tokko akka deemteen. Kana booddee 0.75 x jenna nuti. Amma isheen deemuu barbaadudha x kun jechuudha. Kanasi birrii isheen baasuu barbaaddu yoo guddaa ta'e birrii 10 kanaa gadiin deemuu dandeessi jechuudha. Birrii 10 fi isaa gadi baasuu dandeessi. Sababiin isaa birrii 10 qabdi. Birrii 10 fi isaa gadi malee kan isheen baasuu dandeessu birrii 10 ol baasuun barbaadu jechuudha. Kanaaf less than or equal to 10 jenna jechuudha. Kuni mathematical expression keenya. Inni garuu maal nu gaafate? How far could she travel nu jedhe. Ammam deemuu dandeessi birrii 10 kanaan nu jedhe. Gatii x keenyaati jechuudha kan inni nu gaafate. Kanaaf 1.75 minus 1.75 plus 0.75x less than or equal to 10 minus 1.75. Kun lamman asii waliin baddii 0.75x less than or equal to 8.25. Kana booddee over 0.75 over 0.75 asii kun baddii. Kana booddee x keenya meeqa dhufa? Less than or equal to 11 kiiloomeetirii nu dhufa jechuudha. Salaamii kan isheen deemuu dandeessu kiiloomeetira 11 fi isaa gadiidha. Yoo baay'ee deemte kiiloomeetira 11 deemti. Kanaa achitti immoo isaa gadiidha jechuudha kan isheen deemtu. Itti fufnee example 3 wajjin ilaallu maal jedha? Example 3 maal jedha? Find all pair of consecutive or natural number both of which are larger than 20 and their sum is less than 80. Maaloon jedhee find all pair nu jedha. Asti pairiin kun maal nutti agarsiisa? All pair gaafa jedhu pairii jechuuni x, y dhaan kan ifamudha. Itti fufee maal jedha? Consecutive or natural number. X fi y kun immoo maalidha? Or natural number lamman isaanii jechuudha. Kan walitti fufanii jiranidha. Consecutive jechuun amma fakkeenyaaf 1, 2, 3 jennee warreen kuni warra lakkoofsa walitti fufanii jiranidha. Consecutive dha. Or natural number consecutive gaafa jennu immoo 1, 3, 5, 7 akkasumas 9, 11 jedhee akkasiin itti fufa jechuudha. Amma gaa maaloon jedhe? Consecutive or natural numbering kuni 20 olidha. Akkasumas edaamni isaanii immoo kana jechuun x-nis y-nis 20 olidha. X greater than 20, y also greater than 20 dha. Akkasumas immoo x plus y immoo maalidha? Less than 80 dha. Summation, their summation is less than 18 nu jedha. Irra xiqqaa 80ti. Kana nu kenna. Amma gaa lakkoofsa kana 1, 3, 5, 7, 9, 11 akkasitiin kan jiru kana maaliin argachuu dandeenya? Arithmetic sequence dhaan argachuu dandeenya. Formulaa isaa jechuudha. Formulaa isaa an is equals to a1 plus n minus 1 times d jennee argachuu dandeenya. Kan akkamittiin arganna? a1 keenya meeqadha? 3 1 plus jennee n minus 1 jennee d keenya immoo meeqadha? Kanaaf kana gidduu kan jirtudha. As gidduu kan jirtudha. As gidduu kan jiru meeqadha? 2 dha. Kanaaf times 2 jenna.
asirraa maal arganna 2n minus 1 arganna. Amma 2n minus 1 kana yoo gashine yookiin iddoo n kana lakkoofsa tokko kaanee 1 2 jennee tartiibaa yoo bakka buusaa deemne 1 3 5 7 9 11 akkasiin argachaa deemna. Amma gaa tokko arganneera. Isa kamidhanni gatii x arganneera. X'n keenya 2n minus 1 dha. Gatii y keenya argachuudhaaf immoo innis maal nuu kennuu qaba? Order natural number nuu kennuu qaba. Order natural number nuu kenne immoo isa kamiin ta'uu qaba? Consecutive isa kanaa ta'uu qaba. Yookiin fakkeenyaaf inni kun 1 dha jennee ta'e kan itti aanee dhufu immoo 3 dha jechuudha. 3 nuu kennuu qaba jechuudha. 3 nuu kennuudhaaf immoo 2n maal nuu kenna? Fakkeenyaaf yoo inni bakka buuftan meeqa nuu kenna? 2 nuu kenna. 2n minus 1 immoo 1 nuu kenna. 2n 3 nuu kennuudhaaf 2n plus 1 goona jechuudha. Kun meeqa nuu kenna? 3 nuu kenna. Kanaaf peerii lammaffaan gatii y keenya immoo meeqadha? Kun gatii x ti, kun gatii y ti. 2n plus 1 dha jechuudha. Kanaaf peeriin keenya 2n minus 1, 2n plus 1 arganneera. Erga kan arganne foormulaa kana keessa galchina. Kanaaf 2n minus 1 greater than 20. Akkasumas 2n minus 1 plus 2n plus 1 less than 18. Asirraa kaanee isa kanaaf gaafa solvii goonu maal ta'a kuni? 2n minus 1 greater than 20. 2n minus 1 plus 1 greater than 20 plus 1. Asirraa kaanee kun lamman hin baddii 2n greater than 21 over 2 over 2. Asirraa n keenya greater than 10.5 arganna. N keenya irra guddaa 10.5. Irra guddaa 10.5 jechuun 11, 12, 13 jedhee akkasiin dhufu. Asirraa immoo maal arganna? 2n minus 1 kunii fi asii immoo plus 1 kun waliin baddi jechuudha. 2n fi 20 immoo walitti daamee 4n ta'a. 4n less than 18 over 4 over 4. 4 4dhaan baddi n less than 20. N keenya less than 20 greater than 10.5. Kanaaf akkasiin barreessinu 10.5 less than n less than 20 kana qabna. Kana erga argannee booddee consecutive numberii barbaadnu jedhe. Consecutive numberii kana argachuudhaaf immoo iddoo n keenya meeqaa kaanee bakka buufna? 11 kaanee bakka buufna. Meeqa irratti immoo xumurra? 19 irratti xumurra. Sababiin isaa n less than 20 sababii jedhamu. Kana booddee bakka buusna. Isa jalqabaa barbaadnu isa jalqabaa 2 times 11 minus 1 comma 2 times 11 plus 1 plus 1 akkasiin close eegoon. Kanaaf 20 times 11 meeqa ta'a? 22. 22 minus 1 immoo 21 ta'a. Koomaa jennee kana gaafa waliin baay'isnu meeqa ta'a? 22 plus 1 23. Itti fufnee kan nuti argannu 23 koomaa 25. Itti fufnee 25 koomaa 27 akkasiin itti fufnee arganna. Amma gaa'edaamni isaanii 21 fi 23 irra xiqqaa meeqaa ta'uu qabu? Irra xiqqaa 80 ta'uu qabu. Akkasumas tokkoon isaanii immoo 21 23 isaan immoo greater than 20 dha jechuudha. Kanaaf deebiin keenya sirriidha jechuudha. Amma meeqaatti gashitu? Amma 19tti gashitu iddoo inni jechuudha. Kanaaf 2 times 19 minus 1 comma 2 times 19 plus 1. Kun meeqa dhufa? 37 koomaa 39. Kana lamman gaafa walitti daadanii meeqa dhufa? 76 dhufa. 76 immoo irra xiqqaa 8 jechuudha. Kanaaf solutionii keessan haala kanaan barbaaduu dandeessu jechuudha. Example 3 dha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu exercise 4.2 wajjin ilaalla. Maal jedha? To get an A grade in a course, one must obtain an average of 85 marks or more than in 5 examinations, each out of 100 marks. If Samira marks in the first 4 examinations are 87, 82, 81 and 18, then find all minimum marks that Samira must receive in the 5th examination to obtain A grade in the course.
maalloon jedhee barattuu Samiiraa jedhamtu tokko jira. Isheenii A grade argachuudhaaf average ishee 85 ol ta'uu qaba. 85 fi 85 ol ta'uu qaba. Qormaata immoo meeqa qoramti? Qormaata 5 qoramti. Qormaata 5 sana immoo 100 keessaa irraa Samiiraanii qormaata 4 fudhatteetti. Arfansaa sana irratti immoo 87, 82, 81 fi 80 galmeessite. Qormaata 5ffaa kana meeqa argachuu qabdi? A grade fiduudhaaf nuun jedhee nu gaafate jechuudha. Kanaaf maalidha kuni? Average jechuudha. Gabaabamatti 87 plus 82 plus 81 plus 18 ganaa qormaata saseen fudhattu x jennee moggaafna. Over tootaalii baay'inni isaanii meeqadha? 5. Less than or equal to ifama greater than or equal to ta'uu qaba kuni. Asii greater than or equal to ta'uu qaba. Greater than or equal to 85. Averaging kanarraa argamu irra guddaa yookiin walqixxee 85 ta'uu qaba. Kana booddee over 1 goone criss cross yaafas. Jara kana gaafa walitti dhaanu 330 arganna plus x ta'a. Isa kana immoo gaafa ittiin baafnu greater than or equal to 425 arganna jechuudha. Kana booddee gama lamman isaarraa 330 gaafa hir'isnu 330 hir'isuu 330 eda'uu x greater than or equal to 425 minus 330. Kun hin badaa x greater than or equal to meeqa ta'a kuni? 95. Kan isin argachuu qabdu qormaata isa dhufaa jiru kana 95 fi isaa ol argachuu qabdi. Kana booddee A grade argachuu dandeessi jechuudha. Itti fufnee gaaffii lammaffaa. Find all pair of consecutive or positive integer both of which are smaller than 20 and their sum is more than 21. Kuni isa nuti amma hojjenneedha jechuudha. Example sadaffaa irratti kan hojjennee turedha. Isarraa kaatanii hojjechuu dandeessu. Garuu inti isaas ni fakkenna. Find all pair of consecutive or positive integer nu jechaa. Positive integerii kan ta'e barbaadii nu jedha. Akkuma ammaa kaane x fi y jennee kana peeriidha. X fi y kuni smaller than 20 dha. Irra xiqqaatu 20 jechuudha. Kana jechuun x nis y nis less than 20 dha jechuudha. X nis y nis less than 20 dha. Akkasumas their sum is more than 21. Kana jechuun x plus y immoo greater than 21 dha. Kana irratti hundooftanii barbaadu jechuudha. Asirratti hundooftanii barbaadu gaaffichi salphaadha. Sammaa irratti hundooftanii hojjettu. Gaaffii sadaffaa irra geenye jirra. Maal jedha? Show that the following by inequality note by equation. Gaaffii armaan gadii maaliin mul'isinu jedhee expression armaan gadii inequality dhaan mul'isitu equation ta'e jedhee. Irratti maal jedha? Leensaa practice her bicycle for at least 12 hours per week. She practiced for 3/4 of an hour each season. If Lensa has already practiced 3 hours this week, how many more seasons remain for her to meet or exceed her weekly practice goal? Maalum jedhee Lensaanii torbeetti sa'aatii 10 yoo xiqqaate sa'aatii 12 akkasumas isaa ol shaakaluu qabdi jedha. Akka karoora isheetiin jechuudha. Leensaan immoo siisinii tokko yookiin al tokko gaafa shaakaltu 3/4 an houriidha yookiin daqiiqaa 45 shaakalti. Leensaan immoo torbee kana keessa shaakalaa jirti. Isa keessaa sa'aatii 3 shaakalteetti. Sa'aatii meeqa shaakaluu qabdi? 12 shaakaluu qabdi. Maalum jedha? How many more season? Siisinii meeqa tafaa? Yeroo meeqa shaakaluu qabdi? Sa'aatii 12 ol shaakaluu fi yeroo meeqa deddeebitee shaakaluu qabdi nuun jedha. At least wanta jedhuu fi sa'aatii 12 fi isaa ol shaakaluu qabdi jechuudha. Siisinii tokkotti immoo kan isheen shaakaltu 3/4 an houriidha jechuudha. Kan isheen shaakaltee lafaa qabdu 3. Eda'uu kan isheen siisinii tokko keessatti shaakaltu immoo 3/4 3/4 jennee kan isheen ganaa shaakaltu gaa siisinichaan immoo x yoo jennee kuni expression keenya nu ta'a jechuudha. Maal nu gaafate? Kana nu gaafate. Gatii x dhaan nu gaafate. Kanaaf 3 minus 3 plus 3/4 x greater than or equal to 12 minus 3. Kun asiin bada 3/4 x greater than or equal to 9. Gama lamman isaa afurii yoo baay'ee asis afurii yoo baay'isne maal ta'a? Afuriin bada 3x greater than or equal to 36 over 3 over 3. 3 dhaan baddii x keenya greater than or equal to 12 nu ta'a jechuudha.
yoo xiqqaate leensaanii sa'aatii 12 fi isaa ol shaakaluu qabdi. Torbeetti sa'aatii 12 shaakaluudhaa fi yeroo 12 kun siisiniidha malee maal miti haarii miti. Siisinii yeroo isin deddeebitee shaakaltu. Siisinii tokkotti immoo meeqa shaakalti? 3/4 haarii shaakalti yookiin daqiiqaa 45 kan isin shaakaltu jechuudha. Itti fufnee B gaafa ilaallu the base of rectangular prism length is 30 cm and width 1/2 cm. The volume of the prism is less than or equal to 65 cm cube. Find all possible height of the prism. Prismiin maalluu kennee rectangular prismiin yoo jedhu rectangular prismiin tokko akkasitiin kan ifoomtudha. Haala kana jechuudha. Kuni length yoo ta'e kun width yoo ta'e kun immoo height kennuu ta'a. Volume akkuma isin beektanii length times width times heightidha. Kana sadan qabna horeen kana sadanii kan gaafate heightidha. Heightiin keenya maal ta'a? Volume over length times width ta'a. Asirraa volume keenya 65 cm cubeidha. 65 cm cube divided by length keenya 30 cm dha times 1/2 cm dha. Asirraa centimetrii 2 waliin baddii centimetrii tokko tafa. Kana booddee is equals to kuni yoo choon dabartee 130 godha centimeter divided by 13 jechuudha. Asirraa meeqa arganna? 10 centimetrii arganna jechuudha. Heightiin keenya 10 centimetrii jechuudha. Gatii heightii keenya akkasitiin arganna jechuudha. Barnoota keenya irraa kana fakkaatu ture. Waan wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Paartii itti aanuun immoo chaaptarii kana paartii tusaa qabannee isinii argamna. Thank you.